السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو. جرى الحمد لله. بقى جراتن بقى جرات ما يحبي بقى بيا جماتني السجى. آمين آمين ولو معنا. وقا بقى وقا ولو جي تسيادة دي بزينجو. تربي جدا ما بار ما نرجع ها وكا تربي سياقة وجدي. ما خا وقا وقا تيني جرامي تكون بركة تربة إيد جماتي بر. كا كا رمضان. أيه تربة أنسياغو. آمين 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 أبا مناكي. اتسيادة دي سينجا. بزي. آمين. آية بيا جماتي بيا دعاين تيا بيتي تلين كابلمتو. دعاين الفورامو مالي بيتا قدين دي فمتو تا ورمي سروتا تا جانسان. Bakka akka malee qeebalamti jedhaniititi yookaan ati dura nu eegalteeti yookaan hin jiraami. Maal du'aayimoo Egaa misirroo lamaan irraa du'aa inni qeebalamaa bar. ani amma du'aayii ni danda'ani uummata irratti du'aayii Uummanni gochuu. uummanni as ba'uma jetti malee koomentiin nuti du'aa itti naa jennu jechaa jirti mas. Anatu achi baa maal isaanii godhaani amma booda maal godhuun alaalani an maal jechuudha Ani rabbi hin isaaniif beeku waan jiraatu. nuti du'aa hin barbaannu as bahii dura yoo san du'aa hin teenyellee nu qeebalamtii jaan. Jaartii sheekaa akkanatti nama fuuldura ba'uu ni taati. Si akkanatti ijaan lafa lallaalu kanallee ati yeroo sanillee ijaan lafa lallaaltuu jiran. Laa abbaa manaa ani hin ba'u. Ani hin ba'u. Kunoo Rabbi rahmata isinii haa godhu. ani beektaa yoo akkatti teesses maashaallaan siin jedha. Uummatuma ofirraa dhorki. Ati seeraan taa'e kamaa inni saalfataa jirta baa akkam ba'u nan godhini. Maa seerumaan hin ta'a jira uummataatiitu akkanatti ilaalcha nama. Hoggaati bakka hin jiraami. Hogga sallaal akkanatti na jeeta yeroo sallaa. Fataa zanaa jee bakka ofirra. Yeroon ani ba'u moo. Tayyib. Amma salawaata nabi Muhammad irratti buusiiti. Du'aa'ii bareedduu takka irra nu buusi. Hanumaa siifin godhaani. Nama tokko hayyama keetiin galchuu Nama akkamii? raanii taajaan takka. Raaniin taa'an eessa wal beektan? Ani hin beekne egaa raanii takka akkaanin rabbumaaf jechaan si jaaladhette. Maal jechuu sheekh? Rabbi jecha si jaalatti. Ani hin beekne egaa gaaf tokkos rabbumaaf jechaan jaaladhaa je'iini jettee du'aayii si goote gaaf takkasi amma immoo hayyama ishiitiin ol na baasi'ette. Eessatti sitti himte akka rabbiif jecha na jaalattu? Ajab! Ani hin beekne egaa ani iddis waan laalu beeytaani bilbila kanas hayyama keetiin malallee waan laalu. Yaa fitnaa. Sheekh! Bara abbaa manaa kiyya eessan sitti himte reeshiin? Gaaf tokko gaafa iimoodhaa Ramadaan Kariimiin siin jaa jetteeti Ramadaan Kariim je'iti ittiin haadhaamii baga Ramadaanan ittiin si ga'e je'iini. Numan jirtu? Iimoodhaan si dubbistee? Iimoodhaan natti barreesse gaa Ramadaan Kariim je'iini hadiyyaa sanillee amman siin ga'emi. Daatii muudhaan nama ni dubbiste jechuudha.
dhugaa rabbii arrarraa kaasee kun ola dhugaa rabbii akkana jechaa jirti. Maal jechaa jirti? Ammati ol baasisan ummanni qabamtee jirta jechaa jiran anaani. No, jechuudha baraati akkinaan jette nama takka siin alatti dubbisee hin beeku naan jette duratti. Amma immoo ishiin imoodhaan ramadaana keessa na dubbistee naan jechaa jirta. Maal jechuudha garuu? Darasa. Ishiin illeen ani achi durallee waan jennee ni beektee ani barreeffama sanu seetuma laale malee illee waa takkallee hin dubbifne takkallee hin jennee ni alhamdulillahi uno ajjala hin jirti garuu immoo waa'ee qaceellootu goote haamiin jalaa jedhee dhugaa rabbii wallaahi lazim. Wallahi baay'ee nama rakkisa. Dubbiin tun naan taaneetti. Baay'ee nama rakkisa. Wayi arte. Sheekh kan agartuu laalte? Akkamitti ni naarree abbaa mana yeroo ani nani beeytaa miti egaa akkan silkillee nama tokko jalaa hin kaafne dhugaa rabbii yeroo hunda itti barreessatan haadha mana tiyyaa kunoo nama tokkootu ittuu silkiin adda walaa jira jalaan kaasa. Hatta kaardii ga'uutti bar bilbila masmara kaardii ittiin naqadhu bar. erga san dhiistee turtee jirta garuu isallee hin beekaa garuu mo'aatee maraa. Fakkeenyaaf namni tokko amma fakkeenyaaf habibtiin dantee takka namni tokko mabruuk baga ittiin sigee yoo siin jaan barreeffama san laalteeti hin deebiftu animmoo hin deebifne itti dhiiftee abbaa mana keetiitilleen baga ittiin sigee hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaaladha. Yoo namni siin jedhe amaanaa isaanii san achumaan dhiibtamu naan geessa. Lakki ani kun ustaazota hedduutu warri saayibban kan kee rabbiif jecha siiniin jaaladha jedhani ani keessayyuu seenee ilaalu gubbumarra laalee cal jedhaani. Maal jechuudha? Anillee gubbumarran ilaalee bar sayyaa dadhee bar dhugaa rabbii. Laa akkamii wanna ramadaana keessa dubbattan akkamitti har'a yaadachuu dandeesse? Lakki viidiyoo takka gaafa isheen nu dalaydee mimmaan buuftee boochee nu hojjette sanirraan anuu viidiyoo ishii san argeeta wallaa akka malee booyta isheen onnirraa laafaan sanuu gama makriibaatitti rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka yeroo dhiyootti walitti nu fidi du'aa hin gaas bakka sadiitti qeebalamti jenni. Sanuma yaadadhee malee waan biraatii miti lakki. Garuu amma baraatiin kun ammallee ani jechuudha nama ramadaana keessa na dubbisee miti nama kaleessa na dubbisee siin ala yoo ta'e nama takka yaadadhu beektee garuu ati kan ji'aa fi waan ta'e ramadaana keessa dubbisee yaadatte. Anilleen barreeffama ishee wala lammaa ajjalatti nagalchi je'inii ayyama booyyini jeetinii naan jetti harkimummaa akkana noolla talaa qabiinsa akkana na qabdetti harkuma haala dhugaa rabbi wallaahi olladhee. Ani jechuun koomentii nama baay'eetu as jala barreeffame ati koomentii kana hunda keessaa kanuma ishee argitee natti himuun kan keetu waan tokko. Si cinaa akka malee fuula rabbii sii dhaabbatee akkam goota. Wayyaa abbaa badaa kiyyaa. Abshara.